Mano na Jesse. Mano na Jesse. Mal odeessaati. Mano na Jesse. Mano. Mal odeessee namtichi wajjin. Oma. Itti dhaabbaticha maal odeessi? Oma. lubbuun kee harka keetirra jirti. Tasgabbooftee ajaja siif kennamu fudhachuudhaan mataa raasaa qilleensa liqimsuun mirga keeti. Afajjati maal narraa barbaaddi? Sirraa maan barbaadu? Gooftaa kee irraa malee aniif inni immoo hin mari'an. Hangasiif ati immoo wabii taatee harka kootirra jirti jechuudha. Abbaa manaa kootirraa isee ta'e maal barbaadu? Maal siif haa godhu? Maaliif muddaamta? Obsi xiqqoo. Hello, bareedu koo dhufaan jira. Obbo Beellam, eessaa na yaadatte har'a? Hello. Bilbilli kun kan seenaa miti? Kan ishiiti. Ishii barbaadde? Afachuu ati rakkina hin qabu. Eenyu deebisee bilbila.
بالبكة كان جرى جت انت تانا أتاكي جدو قاوة ستولشة Расцветали яблони и груши, поплыли тут. Hey, Hello? hey, Novella. Seenu maalinni? Naqamee jira. Eessarta? Bakka jirtan natti himi. أما سيجا حبو بالله في تمان الرابر بات أما كنو ريف وغرق تيباري داتي تيجيتي وان بربادو نتميتي ولي قالوا دندين شيغارو أكنتوكو سينان أكلت بنتو برباد داتانان ها؟ توقفا دائما في نموت سيار كجران أتتمع القديسو ها؟ لما فا gurgurtaa qaama ilma namaa ifaan dhiisu. Hello. Hello. Kartoni चाहिए किसी Kartoni चुवान बीन तमिना फकाता. हिम्बाजी kartoni चाहिए की फिली सिंगे. Baaju maal tufide? Tuttuqee yoo jedhu afuurri isaa qorree jira. Kuwaan gonkumaa ta'uu hin dandeenye. Kaartoonichi atattamaan barbaadama waan ta'eef hiikiti fidi sin jedhe. Fiduudhaaf yaalee ture sin jedhe. Kana booda qilleensa addunyaa kanarraa waan boqate na fakkaata. Maal? Waan tokko sitti himu? Lubbuu akeekiti. Maal?
Hello. Hello. Huh? Abba gaddisiiti. Abba gaddisiiti. Maal? Yoom? Gaddisee. Jechuun eessa? Abachoo. Gaddisee. Hiyyeessi kun du'uun isaa waan nama shakkisiisu miti jechuudha. Har'aaf hiyyeessa borusii iftaannatu itti fuufa jechuudha. Numa maal balleessa? Seera taphichaa addaan baastee hin beekne jechuudha. Akkam? Seerri taphichaa wal nyaatanii dhumuudha. Sayyoo. Nan dhoksin wanti dhageessoo jiraate fa godhitiin attiin. Wanti beeku takka illee hin jiru. Ajajni akka kenname raawwachuu qofa. Maaliin ajajni sitti kenname? Adabbii abbaa galmee kanaaf kennu akka si daawwachiisu natti himamee ture. Maali? Isa immoo gooftaa kiyyaaf kan ka'e obbo Beellama soo gaafattee deebii gahaa argattee dheeyye. Samboo deeqitiin taphichaa akkam ta'etti yaadda? Na dhageessa. Gabayaa warqee keessatti hirmaannaan kee qorrinaan akka nyaata yeroo irra darbeetitti kosii wajjin haramtee gatamta. Kanaaf ani maal gochuun qaba deemas irratti? Kanaaf kiisha gooftaa keenyaa firii warqiitiin guutuu jechuudha. Kiishii gooftaa keenyaa firii warqiitiin guutuu? Eeyyama waan jedhu. Har'a yoo rabbi jedhee gara mana keetti nagahan deebita. Murteessaan beellame qaba. Har'a yoo bilbila kee kaaseef waan ajajamu yoo raawwate bilisaan gadhiifamtu. Garuu natti hin fakkaatu. Hello. Carraa yeroo kumaaf siilaadha. Daqiiqaa kunan keessatti waan ajajamte raawwachuu baannaan deebistee seenaan agartu. Yoo barbaadde nagaatti jedhi kunoo dubbisi.
Hello Beellaan. Iddoon amma jiru kun Lubbuu kootiif sodaachisaadha. beektan na dhabuu Dandeessa. Dirree waraanaa jirra. Dirree waraanatti waan jibbitu qofa osoo hin taane waan jaalattus dhabuun dirqama ta'a. Kanaafuu homaas gargaaruu hin danda'u. Maro na najjeesina maro ani maro Tole itti gaafatamaa mana galmee itti gaafatamaa mana galmeeti moo itti gaafatamaa dubartii babbareeddaniiti. Bakka itti duutu hin beektu wantuun nama akkasii kana qabannee nama kaa'uu fi itti gaafatamummaa ofii hin beekne qabannee fedhii yeroo takkaatiif jecha amma kasii hin qofa naaf deebisi. Kana sii fayyamoo kana sii ani wannan beeku tokkon qabu ani waan beeku qabu maaloo na ajjeesina ani waan beeku tokkon qabu gadhe dhageessa dhaamsa qabdu hundaa daqiiqaa 10 keessatti isaaf dhaamina eegi. Atamoo waa inni jedhu hundaa irraa fuudhii ani nun hin deeme. Ichitichi garuu anaaf si gidduu qofatta. Ani yoo mana akkasii isaa waliin hojjechuu jalqabsitu quba miila koo sadii burruu san edda dhoosanii narraa buqqaasanii booda. Baga gammad kana booda adabbii akkasii san irraa bilisa baateerta. Doktor ulfaadha isintu lubbuu koo na baraare ulfaadha. Homaa miti lubbuun kan kee baraaramte jechuun garuu rakkisaadha. Maal akkamitti? Akkuma dura sitti himametti Inspektar Asaantii ofitti qabdee tajaajilan ala taasisuu baatte adabbiin dhaabbatichaa lubbuu kan kee gaafata. Doktor miidhaan kun sababa ishiitiin narra ga'e akkamittiin ishiitti dhiyaachuu danda'a? Kaayyoon warraa baraaramteef hin raafatin. Akkuma jalqabdeetti hiriyyummaa kan kee cimsite itti fufi. San booda waan jarri siin jedhe fiixaan bahi.
yoo san lubbuun kan kee bararamuu danda'a. Tole ergamni isaanii maayin? Inni ammaa miti booda sitti himama. Dura garuu madaan kan kee kuni fayyuu qaba. Tole amma gara hojii kootti deemuu danda'a? Deemi. Doktor, naa jiraadha. Naa ulfaadha. raawwatu maal hojjechaa turtan? Gooftaa nama kennaa bara. Afaan kee qabu. Si tolle iyyaatti nu naqe. Ani kanan jedhu kana booda maal gochuu akka qabu dhagaaf hin qabu. Eeyyee yeroon qabnu gabaabaan ta'eef amma dafnee gara murtee barbaachisaatti ce'uu qabna. Dura dursa mana isaa osoo akka taane wayyu. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Nuti sochii tokko taasifnaan bar lubbuun seenaa gaafii keessa qaba. Waa'ee seenaa nu cimu. Fiixaan osoo gola keenya seenee daftanii tarkaan fudhatti fudhachuu qabu. Kun yeroo isaa manatti hin fakkaatu. Nuti sochii tokko taasisna lubbuu seenaa rabalan akka ga'u beeku. Afaan kee qabu. Lubbuun eenyumaatu iyyuu dhaabbata keenya oli miti. Barbaachisaa taanaan lameenuu gaggeessuu dandeessu. Maal? Eeyyee lubbuun seenaa dhaabbata keenya oli miti. Fiduudhaaf yaalee ture sin jedhe. Kana booda qilleensa addunyaa kanarraa waan boqate na fakkaata. Maal? Waan tokko sitti himu? Lubbuu akka ergiti. Maal?
Hello. Huh? Eh, Abba Gaddisiiti. Abba Gaddisiiti. Maal? Yoom? Gaddisee. Jechuun eessa? Abachoo. Gaddisee. Hiyyeessi kun du'uun isaa waan nama shakkisiisu miti jechuudha. Har'aaf hiyyeessa boru siif taannatu itti fuufa jechuudha. Numa maal balleessa? Seera taphichaa addaan baastee hin beekne jechuudha. Akkam? Seerri taphichaa wal nyaatanii dhumuudha. Sayyoo. Nan loksin wanti dhageessoo jiraate fa godhitiin attiin. Wanti beeku takka illee hin jiru. Ajajni akka kenname raawwachuu qofa. Maaliin ajajni sitti kenname? Adabbii abbaa galmee kanaaf kennu akka si daawwachiisu natti himamee ture. Maali? Isa immoo gooftaa kiyyaaf kan ka'e obbo Beellama osoo gaafattee deebii gahaa argattee dheeyye. Sambooda icciitiin taphichaa akkam ta'etti yaadda? Na dhageessa. Gabayaa warqee keessatti hirmaannaan kee qorrinaan akka nyaata yeroon irra darbeetitti kosii wajjin haramtee gatamta. Kanaaf ani maal gochuun qabaree ammas irratti? Kanaaf kiisha gooftaa keenyaa firii warqiitiin guutuu jechuudha. Kiishii gooftaa keenyaa firii warqiitiin guutuu? Mano na Jesse, mano na Jesse. Maal odeessaatu? Mano na Jesse, mano.
Maal odeessee namtichi hojii? Oma. Itti dhaabbatichaa maal odeessee? Oma. lubbuun kee harka keetirra jirti. Tasgabbooftee ajaja siif kennamu fudhachuudhaan mataa raasaa qilleensa liqimsuu mirga keeti. Afachooti maal narraa barbaadde? Sirraa maan barbaadu? Gooftaa kee irraa malee aniif inni immoo hin mari'an. Hangasiif ati immoo wabii taatee harka kootirra jirti jechuudha. Abbaa manaa kootirraa isee ta'u maal barbaadu? Maal siif haa godhu? Maaliif muddaamta? Obsi xiqqoo. Hello bareeddu koo dhufaan jira. Obbo Beellam, eessaan yaadatte har'a? Hello. Bilbilli kun kan seenaa miti? Kan ishiiti. Ishii barbaadde? Afachoo ta'in. Rakkina hin qabu. Eenyu deebisee bilbila. Bilbilu bakka kana jira jettee itti himte taanaan adda kee gidduu qaama si tolcha. Расцветали яблони и груши, поплыли Hey. Hello. Hey, no Beellam. Seenu maalinni? Naqamee jira. Eessarta? Bakka jirtan natti himi. Amma si gaha Obbo Beellam. Fiixa maal narraa barbaadde? Amma kun reefu gara qixxii bareedaa ta'etti ceeti.
waan barbaadu natti miti walii galuu dandeenya. Ishii garuu akkan tuqu. Seenaan akka lubbuun turtu barbaadda taanaan tokkoffaa daa'immanii fi namoota si harka jiran atattamaan gadhiisu. Lammaffaa gurgurtaa qaama ilma namaa ifaan dhiisu. Hello. Hello. Kaartoonicha hiikii fidi. Kaartoonichi waan biinxamina fakkaata. Hin baajinii kaartoonicha hiikii fidii siin jedhu. Baajuu maaltu fide? Tuttuqee yoo jedhu hafuurri isaa qorree jira. Kun waan gonkumaa ta'uu hin dandeenye. Kaartoonicha atattamaan barbaadama waan ta'eef hiikiti. Akkamitti tole? Eeyyama hin jiru. Har'a yoo rabbi jedhee gara mana kee nagaan deebita. Murteessaan beellame qaba. Har'a yoo bilbila kee kaasee waan ajajamu yoo raawwate bilisaan gadhiifamtu. Garuu natti hin fakkaatu. Hello. Hello. Carraa yeroo maaf siilaadha. Daqiiqaa kudhan keessatti waan ajajamte raawwachuu baannaan Deebistee seenaan agartu. Yoo barbaadde nagaatti jedhi. Kunoo dubbisi. Hello Beellaan. iddoon amma jiru kun Lubbuu kootiif sodaachisaadha. Beellaan na dhabuu Dandeessa. Dirree waraanaa jirra. Dirree waraanatti waan jibbitu qofa osoo hin taane waan jaalattus dhabuun dirqama ta'a. Kanaafuu homaas gargaaruu hin danda'u. Maro non accesina maro, Tole itti gaafatamaa mana galmee. Itti gaafatamaa mana galmeeti moo itti gaafatamaa dubartii babbareeddaniiti. Bakka itti duutu hin beektu hantuun. Nama akkasii kana qabannee nama kaa'uu fi itti gaafatamummaa ofii hin beekne qabannee fedhii yeroo takkaatiif jecha amma kasiin qofa naaf deebisi. Kana sii fayyamoo? Kana sii Ani wannan beeku tokko hin qabu. Ani waan beeku hin qabu. Maaloo nan ajjeesina. Maaloo nan ajjeesin. Maaloo nan ajjeesin. Ani waan beeku tokko hin qabu. Gadhee. Dhageessa. Dhaamsa qabdu hundaa daqiiqaa 10 keessatti isaaf dhaamina eegi.